gara gaaraatti tolbee halkan guutuu waaqayyoon kadhachaa bulee jedha. Yesuus Kiristoos ani ilma namaatii jedha nama waaqaami. Dhugamoo soba waan hin jedhe kun hundi. Maal keetiin? Ergama rabbiiti. Kabajama jaallatama bareedaa kullee nama ambassaa warra koolota badan karaa irratti qajeelchuudhaa dhufe karaa rabbiiti irratti. Ifoo maal keedha? Ifoo maal keedha? Masii mee miti kaa waan naate ergamaan jedhe ergamaa kan kooti. Ergamaa keetii? Ka rabbiin erge rabbiin jaalatee biyya lafaatitti erge akka dhugaa barsiisuuf karaa rabbii barsiisuuf kanuma. Artee waaqayyoo Yesuus waaqessaan. Maal si fayyada? Maal si godha? Maal si fayyada? Maal na fayyada? Ergama rabbitti amanuu yoon isatti hin amanne jireenya bara baraa jannatan argadhu. Yoon Abrahaamitti Musee Muhammaditti hin amanne hin argadhu. Ergamoota hunda isaa itti amanuun qaba. Quraana kiyyaa dirqama irra narra kaa'e. Yoo isaanitti hin amanne yoon Yesuus kan ganu taate jireenya bara baraan argadhu. Musee yoon ganu taate jireenya bara baraan argadhu. Abrahaam, Salamoon, Daawit, Isaaq, Loot hunda isaaniitu yoon gane takkan argadhu jireenya bara baraa. Hunda isaanitti amantaa? Ittiin amana. Takka isee osoo adda hin baafne waaqayyoota isaan arge jedhee hunda isaanii addam irraa ilaan kana Muhammaditti. Salamoon irraa, Paawulos irraa, Musee irra hin caalu ree? Paawulos keessa hin jiru. Salamoon Musee irra hin caalu? Eenyu inni? Yesuus. Umriidhaan moo maaliin? Isaan irra caala kan jedhu hin argine? Kitaaba harkaa qabu. Jechuun ergamoota waaqayyoota isaan arge waan namni waaqayyoo hojjetu tokko jechuun umriidhaan jechuun hawaasni isaan umriitti waanuma adda addaatti wal caale malee namummaa keessatti waliin caalan ergamoota rabbiiti. Kan dinqii adda addaa waan Museen hojjete Yesuus hin hojjenne waan Yesuus hojjete Museen hin hojjenne artee nabiyyoonni jaarraa isaanii kallattii keessa turan sanitti wantoota addaa rabbiin dinqii isaaniif kanne barsiisuu turan. Kanaaf Yesuus Kiristoos nama ergamaa malee waan biraatti akka hin taane. Atoo siif maali Yesuus? Abbaan isaa eenyu? Abbaa maali? Abbaa qabaa Yesuus? Hin qabu. Hin qabu. Museenoo? Hin qaba. Abbaan ni qaba? Museenoo? Museen ni qaba abbaa. Okay, maaliin walitti dhufanii ree? Haadhaa fi abbaas ni qaba. Wal fakkeenyi isaanii? Wal fakkeenyi Musee fi Yesuus maali? Barsiisa biyya lafaa barsiisuu, barsiisaa ta'uu, saba Israa'el keessatti argamu, ergamoota ta'uu, nama ta'uu, dhalachuu. Garaagarummaan isaanii hoo? Maal isaan? Garaagarummaa isaanii jaarraa adda addaa dhufan. Akkoo eenyu abbaan isaa ree? Yesuus akkuma Museen abbaa qaba, Salamoon abbaa qaba, Yesuus abbaan isaa? Abbaan qabu Yesuus. Akkuma Aadam abbaadhaaf abbaan qabu Aadamis hin qabu, Malkisaadiqis hin qabu, Heewaanis hin qabdu. So hedduu namni haadhaa fi abbaan qabne illee uumamni baay'ee jira. Eewurraa dhufe ree? Eenyu? Maryam irraa dhalate. Haadha ni qaba. Yesuus haadha ni qaba. Hin beeku abbaan qabu uumaa jechuun hin qabu abbaa. Hin qaba abbaan ni qaba jettee amantaati. Abbaa malee akkamitti dhalata jettee yaadde? Naayii miree abbaa isaa hin beeku. Ani haadha isaa qofaan beeka wangeela irrattis. Jechuun akkuma namummaatti wanti haadha qabu abbaan qabu jettaa? Wanti nama haadha hin qabne abbaan hin qabne ni jira. Aadam namaami? Uumama jalqaba? Ni qaba. Haadhaa fi abbaa hin qabaa? Uumamni lammaffaa ta'u heewaanoo haadhaa fi abbaa hin qabdi? Jechuun uumama jalqabaatti kaasan namni iyyuu isaan irraa lakkaa'amuu jalqabe. Eenyu dura uumame heewaanii fi Aadam? Yeroo tokko uumaman. Yeroo tokkoon uumame. Eenyu dura argame? Waaqayyoon harka isaatiin uumee hafuura itti baafate eenyu dura? Kan biyyeerraa waaqayyoon tolche Aadam immoo heewaani? Nama. Namni san eenyu kan biyyeerraa tolfame? Nama bakka nama nama qabatee jechuun nama kan jedhe seera uumamaa takka 26 irratti kootta akka bifa keenyaan nama uumnaa kan jedhe sana eenyu? Namni san eenyu? Heewaan immoo Aadami? Namni nama ka lachuu nama. Eenyu kan waaqayyoon nama uumnaa jedhee akkasitti jalqaba dura heewaan dura tolche moo waaqayyoon Aadami? Maa diduun akkana paastaraa isinis akkana diduun? Hin argattaa dhaqee dubbisitti. Seera uumamaa akkana sii dubbisaa qoy.
Tokko 26 dubbisi 27 Nafsi dubbate. Eenyutu waaqayyoon jalqaba dhiira uume moo dubartii uume? nama uume. Laa hawla walaa quwwata illaa billah. Didee ati Dhiiras nama eeshi siifanii kan nama jechuun beeke dhiiras saree uume dubartiis. jenne beeke waan jedhe jalqabatti kan uumame argame the first one namni dura jalqaba argame kan biyyoorraa tolfame san eenyu? Nama Namni san eenyu? dhiiras dubartiis. Waan jedhe heewaan cinaacha aadamirraa waaqayyoon tolche moo biyyoorraa isii tolche? Salphaan an tamachaatu baay'ee natti tolte dhugaa. Dhaqis yeroo uumamaa Anillee na dubbisee tolta. Naan dubbise walii gallaa bara. Yeroo diddu kana beektaa miira keessa na galchita hafuura kiyya keessa na baasta. Foon keessa na galchin. Zanaad baay'ee si jaalladha. Tokko Eeshiya. 26 dubbisi. Itti lallabi uummata kanatti akka jaalatu. Nama akka keetii jaaladhu akka lubbuu keetiin kan jedhu caafamee jira. Si jaaladha jedhi maqaa isaatiin. Baay'een si jaalladha. Ishee. Kana. Amantiin kan dhuunfaati. Akkasi maan. Hojiinu kan dhuunfaati maan. Amantii qofa. Okay. Okay. Akkana jedha. Kana booddee waaqayyo kottaa akka bifa keenyaatti akka fakkii keenyaatti nama in uumna. Isaan qurxummii galaana irratti simbiraa fi beeke nama hin uumnaa kan jedhe kun eenyu irratti yaamee jedhe beeke bar ani akka wangeelaatittis akka quraanitti kan hin beeku the first man who was created Adam then eega Adam nama foonii ta'ee Adam gartee waaqayyoon tajaajiltu isaa eega inni argame biyya lafa jiraate uumamee argame booda cinaacha bitaarraa akkuma ciibsetti hirriibaa akka wangeela jedhu. Isa sinaasofna cinaacha bitaa kan jedhu hin jiru. Isa sinaasofna 27 irraa dubbisne. Eessarraa uume? Cinaacha bitaa mirgan jedhu goobas. Hayya waan jedhu eenyutu dura argamee hafuura lafa jechuun argamee nama ta'ee Aadamii dura argame moo Hewaanii dura argame uumama waaqayyo jalqabaa keessatti? Itti deemna achumattuma darbina boqonnaa lamatti 27 afaan yoo na himte gabaabsinee ragaa nu barbaachisu yoo waan faallaa sitti hime tokko 27 dubbisi ishee duwwaa dubbisi bakka. Ayi wangeela didan akkama goona dhiiroo yaa 27 maal jedha? maqaa isaatiin eegaa waaqayyo akkasi bifa isaatti nama gartee eegaa waaqayyo akka bifa isaatti nama uume akka bifa isaatti isa uume dhiiraa fi dubartii isaan uumee jedhe. Eeyyee. Hindinne baran kana wayin an dhuumne dhiiraa fi dubartii sin jechuutti hin jiru baran. Dhiira dura uume moo dubartii dura uume? Ka kiristaanillee hin beeku yoo ati didde. Ila akka goonu uumama namaa fi waaqayyoo al laman fayyadamne alum tokkicha. Waan jedhe waaqayyoon dhiiraa waaqayyo sii galee bara beekaa kan hin jirre beektamii. Ansi muggutaa hin jiru. Na muggutaa jirta gama tokkoon kallattii fi kallattiidhaan waan ni godhaa jirta. Waan jedhe eenyu kan biyyarraa uumame? Biyyoorraa. Namni san eenyu? Dhiira moo dubartiin nama? Dubartiinis nama, dhiirtiinis namaami? Eeyyee. Goobas. Aadam biyyoorraa uumame moo biyyoorraa hin uumamne? Biyyoorraa uumame. Heewaan biyyoorraa uumamte moo nama foonii dhiira Aadamirraa uumamte? Nama bakka biyyoorraa uumamte. Faalle akka kana naa deebisu gara tokko soo jechuun deemu. Heewaan akkuma Aadamitti waaqayyoon biyyoorraa isii uumee hafuura itti baafate moo cinaacha agartee foonuma cinaacha jedhu akkuma Aadam ciisee ka'eetti nama foonii kanarraa Aadamirraa uumamte. Amma wanti Kiristaana gaafadhaa guutuu guutuu. Ragaan isii sirra baasa. Mageen gaafadhaa qofa. Magee. Faastarii yoo na didde akkamitti waliin deemna ree. Guutuu. Hin jiran bakka nama biraan galcha. Magee. Jira. Jirtan. Eenyu. Heewaanitu biyyeerraa uumame moo Aadami akka wangeelaatti akka kiristaanummaatti? Uumama tokko 26 maayedha. Maal jedhaa maal haasawu gurbaan? Waan si gaafadhe gaafafene si gaafadhe. Ana rabbil bilan. Heewaan waaqayyoon Aadam biyyoorraa uume moo biyyoorraa hin uumne? Biyyoorraa uume. Heewaan maalirraa uume? Adamirraa. Takka deebisa. Goobas. Aadam nama fooniitirraa waaqayyoon heewaan argamsiiseemi?
Goobas walii galle. Dhageesseen paastara kun akkasi. Aadam biyyeerraa uumame heewaan biyyoorraan uumamne. Nama Akka foonii nama lubbuu Biyyoon qabu. marramamte Nama lubbuu akka qaburraa go- argamte. Abumaaz akka Eh, gootu Abumaaz maqaan keenyudha. yes. Dubbisi Hamdi. Maqaan keenyudha. Kuno dubbisi dhiirarraa arga. ishinis Kuno biyyoon marramamte dhaabbadhu hin jedhu akkasi. Dhiisaa akka jiran wangeelatti hin dabalin. Akka akkana gootu jedha Hamdi ustaas dubbisi. nama Dhaggeeffadhu. kamal macaafuman jedha. Dubbisi. dhiifama takkaa'usi dhaggeeffadhu obboleessa keenya asirratti akkana jechuudhaan dubbata laal dhiirri bifa Bifa waaqa. waaqayyootii fi ulfina waaqayyoo kan agarsiisu erga ta'ee haguuggachuun isaaf hin ta'u dubartiin garuu ulfina dhiiraa in agarsiifti dhiirti ulfina waaqayyoo agarsiifti dubartiin immoo ulfina Ulfina. dhiiraa agarsiifti Akkas. akka jedhe jalqabatti dubartiitu dhiiratti argame malee dhiirri dubartitti hin argamne. Maaliif Akkas. dhiirri erga argamtee dubartiin dhiirarraa argamtee jechuun jira. Akkan. Seegalee Dhugaa moo armaan soba? kana sirriitti akka ta'u hunda laal. wanti yeroo baay'ee isinirraa hubadhee akka Abumaaz koomentiitti kennu Abeet. maalni macaafni kun gara ofii keetii barbaaddeetti waan eegdu miti. Aboo hin hiikne bar waan jarri hiikee afaan Oromoo dubbise hin hiikne. Dubartii Hafuura dhiirarraa argame moo dhiiraa dubartiirraa argame? Abumaaz Guutuu qoy haa. hafuuraan hiikama macaafichi. Ilaa amma Aboo akka gootanii namtichi wancaafa kana hiikee yaa paastar hafuuraan hiikee jira moo hin jiru afaan Oromoon nuufe. Waaqayyo iddoo san gooftaan namicha argamte rafee argamte akka of jechuun wallaalu godhe. Eenyutu namicha kana akka of yeroo waaqayyoon namicha akka rafu godhe kun heewaan ni jirti. argamte jechuu fi uumame jechuun tokko miti. Qoy si gaafadha. Yeroo waaqayyoon gooftaan namicha gartee akka of wallaalu godhe kana heewaan ni jirti. Anis akka aadaan jiru na dhaggeeffadhu. Amma Jadi waan hin jirtu isiniin naan galle. jedhe naan isaan jirtu Isiniin gaafa galle. isa Waan kanumatti warra isiniin keenya galle. si jaaladha. Waan Uumuu fi siin jedhe tolchuun tokko miti. waan Uumuu fi siin tolchuun jedhe tokko miti. maali garaagarummaan? Uumuu fi tolchuun tokko miti. Waan tokko argamsiistee uumuu fi burcuqqoo kana naan uume burcuqqoo kana naan tolche jechuun maal jechuu? Uumuu waan hin jirre fiduudha. Waan hin jirre fide waan hin jirre san fidee miti eenyu? Aadamiin jira dura. Tolchuun immoo waan jirurraa fiduudha. Maal eenyu argam ni jirti? Okay aadam ni jirti. Okay biyyoon aadam biyya ture moo nama ture duraan? Addaan biyyoorraa dhufe. Goobas. Dhiifama Heewa- Ustaaz Abu Talha. Ustaaz Ayyee. Jalaal. Aadam duraan dursee tolfamee Hawwaan immoo ergasii tolfamtee Tolfamtee. Ayyee. isni mul'ata. Hin mul'ata. Uumamuuf tolfamuun Wallaahi naa tokko taate miti. boqonnaan kun. Aadam duraan durseeti tolfamee Hawwaan immoo ergasii tolfamtee. Ergasii kana nuu ibsime. Uumamuuf Aadamtu dura tolfamuun tolfame moo? Okay waan fedhe akkuma fedhe haa taatu. Aadamii dura tolfame moo heewaanii dura tolfame? Eeyyudha maqaan keessan. Allahu akbar maqaa kiyya deebi'e ammas hamdii fudhadha maqaa. Miskiina Eenyu jedhee dubbadhu maqaa. maqaa kiyya moo? Maqaan ka hin beekamu akkuma sillaaseeti. Maantana wal beeynaa wajji haasofne Hojii etteeni haasaa ati waggaa meeqa? ustaazatti dubbachaan Maal turre maqaan kiyya maqaa barreeffamee hin wallaalte. jiru? Saataan Lakki ani tolche. reefu waa hedduu wajjin haasofne Hojii irraanfattee haasuu geessii yaadachiisuu yaalaa jira amma immoo maquma keetu irraanfatee si gaafachuu yaale. Uumamuu fi Nasullaha wa nasiyahum. uumamuu fi tolfamuun tokko miti. Allah eessa deemu jira amma. Ak- Jarri ak- Akka godhe Waaqayyo biyyootti nama uume. eenyu kan biyyoorraa uumameen sin jedhe yoo gabaabsite yoo deengatas akkana sa'a meeqa finne gabaabsime sekendii takka eenyu kan biyyoorraa uumame? Namni san Nama. eenyu? Dhiira moo dubartiin nama? Heewwan biyyoorraa uumamte? Nama miti isheen. Heewwan biyyoorraa uumamte namaa miti sin hin jenne. Waa'ee waan miti waa'ee namaa somna dura. Yaa paastara yoo kana taate dhugaa uummatatti lallabuutti hin jirtu. Waan siin jedhe heewwan biyyoorraa uumamte moo aadam nama foonirraa uumamte? Namni biyyoorraa uumame bakka. Namni Isa san dura fu- aadam ani kan hin beeku aadam biyyoorraa uumame heewwan agartee nama foonii aadamirraa uumamte anaa fe'ati bishaan dhangala'aa qunnamtii saalaa jidduu argamne Yesuus Kiristoos haadharraa argame. dhiiraaf dubartii uume isa jedhuun dhiiftee. Waan siin jedhe uumee si jedhe bineensota illee uumee kan jedhu hin jira.
waaqayyoon Dhiiraaf dubartii uume jettee bineensa uumama bineensota tokko illee torbarraa dhiiftaa uume isa jedhu. okay amma guutuu wajjin haasawa dhiisi paastara firaa dhiisi ati bakka zimbiloo no bakka ayyee galatoomee ni wayisi jaalannaa maatii haadha mana keetiin nu salaan qorontos teessin hin jedhe qorontos kee dhiisi Qorontoos 2:13 dubbisime. seerri uumamaa ta'us hin godhin qorontos hin adeemtaa ergaa phaawulos waan phaawulos nan lallabuu dhufteet waan gartee raajota waan museetuu diddee seera uumamaatu diddee Isa Phaawulos jedhame dubbisaa ture ajandaa amma jijjiiruuf godhee. Maal waan san dhowwiin sin jenne wangeela keessii amanaafin sin jedhe san dura tana fudhadhu inni maaf fide waaqayyoon isa Phaawulos dubbate. waan sin jedhe kana booda daqiiqaa takka booda si wajjin naasawu wallahi si wajjin naasawu yoo sirra hoytee deebiste malee maqaa isaa si wajjin naasawu waan sin jedhe Maaliif na isa dhaggeeffadhu dhowwiin inni amma uumama na keessaa na bu'eetti isa dhaggeeffadhu na Phaawulos dhaggeeffadhu siitu dide uumamni uumamee fi halqeen uumamee fi tolchuun takkaa miti jettee aadamillee hin tolfame waan illee hin tolfamte garaagarummaa qabu I created I made it takka waan na dhaggeeffadhu amma aadam biyyoorraa uumame moo foon namaarraa uumame namni biyyoorraa uumame Addaam jechuun namaam. nagayaan jiraadhu haadha manaa keetii hojii boqodhu halkan taa'e deem paastar jettanii paastaa nyaadhu deemi gaafattis akkanuma godhe zaa meeqatti haasa'e sa'a gubuu dhufte eeyyamee guutuu kanaas akkanumatti wanni tartiiba dhabe guutuunis tartiiba hin qabu gaafii guutuu yoo deebiste jirtu Tartiiba dhabee amma Abumaaz. maali atis guutuutti hin deebistu waan jedhe amma addam biyyoorraa uumame moo foonirraa uumame Adam biyyeerraa uumame moo foonirraa uumame Adam biyyoorraa uumame moo heewaan irraa tolfame Addaami wallaalan haguna bira dhufan wallaahi biyyoodhuma irraa uumamne hundi keenya. ati biyyeerraa uumamte Nama miti hiraanis. yesuusis biyyeerraa uumame yesuusis Foon uffataa dhufee maarree innis akkasuma foon uffataa dhufee. Goobas dhaggeeffadha har'a booda yesuus gartee waaqa nu jechaan yesuus illee biyyeerraa uumame haleluuyaa maqaa isaatiin baga nu deebiste abbo akkas maal dhagee bara biyyeerraa uumame naan jette yesuusis maal Nama jechuun Yesuus ni beekta gaadhiggoo yeroo baay'ee haasaa turre. Nama guutuuf waaqayyo guutuu akka ta'e. namni guutuun kun biyyeerraa uumame moo biyyeerraan uumamne namni guutuu yesuus nama guutuu jedhamu san namni guutuu namummaan isaa guutuun san biyyeerraa uumame moo biyyeerraan uumame Yesuus moo Maariyaam irraa uumame hafuuraan uumame. abboo akkasii hin jenne namni gartee namni anaa fe'atu naan hin jenne biyyeerraa uumamne hin jenne Silazii hafuuraan dhufee uumame. haa ta'u biyyeerraa uumame foon isaa sana maalirraa uumame Fedha foonii fedha dhiiraa fedha dubartii jijjiire fedha ammas dhiiraarraa didee uumamne. baga miliixan hariifaa bareessiniin kun hariifa nachoo Abumaaz ela Yesuus Kiristoos hafuura qulqulluun dhufee gara Maariyaam keessa dhufate. haa qubatu maali okay maaliree haa qubatu hafuura qulqulluudha maali wayin didee hin qubanne wayin jedhe wallaahi ajaa'iba dhugaa isaa taatee baratiin kun yeroo fedhe amma deemtee sun bakka hin didda malee okay waan jedhu yesuus kiristoos eenyutu dhiira godhee isa argamse hafuura qulqulluudhaan Hafuuruma qulqulluudha kan. qaama yesuus dhiira godhee jiraami moo ifiif godhe dhiira Hafuuruma qulqulluu godhe maal hafuura qulqulluun iyyuu nama taasisee Yesuus Yesuus nama gochuudha. ofiif argamsiise moo qaama isa argamsiisee jiraan jedhe Yesuus immoo qaama isa argamsiisetu jira malee. qaamni isa argamsiisan eenyu Hafuura qulqulluu. hafuurri qulqulluun san maali maali hafuurri qulqulluun Hafuurri qulqulluun hafuura qulqulluudha. maal naaf hin galle naa ibsime Hafuura qulqulluun. Hafuura qulqulluu maalat kan uumama keessatti hin dubbata ka uumama hafuurri galaana irra sosocho'aa ture jedhee dubbata Yohaannis boqonnaa tokko irrattis immoo sagalichi hafuurri waaqayyoo waan hundumaa dura ture. hafuurri waaqayyoo no waaqayyo hafuuraami waaqayyo hafuuraami waaqayyootu isa argamsiiseemi Hafuuruma. goobas yesuus kiristoos anaafetis waaqonni argamse yesuus waaqa argamse yesuus waaqa
Yesuus waaqa. Yesuus waaqa hin jedhe moo nama? Yesuus nama guutuu waaqa guutuu. Waaqayyo argamsinaan hin jenne Yesuus kan jedhamu kana. Eh. Bakka Yesuus nama jedhime. Eh? Yesuus nama jedhime. Yesuus Yesuus nama bu. Nama jedhime Nama maqaa akkas. nama Beekte waaqadha. hoyyoo mee dura nama jedhe. Isa hin jedhu namaa si Ayyaat waaqaas hin jedhu kaa eessatti akkas hin jedhu maaliif hin dabalin kaa abbaa faana tokko kaasan. abbaa faana akkamiin tokko. Abbaa fi hafuurummaan Yesuus tokkodha. Wangeela Abbaan ni Yohaannis ajjeese boqonnaa kudha abbaan ni lakkoofsa ajjeese 30 Yesuus irratti aniif abbaan tokko tokko maaliin aniif tokko abbaan tokko maaliin tokko eh maaliin tokko. isaan waan hundumaan iyyuu tokkodha isaan. Okay abbaan ni ajjeesa Yesuus ni ajjeesa. Yesuus ni ajjeesa. Deebisi kaa tolo. In ajjeesa hin jiraachisa. Yesuus ni ajjeesa moo hin ajjeesu? Yesuus maaf hin ajjeesu? Goobas. Waaqadha miti? Okay Yesuus Kiristoos du'e moo hin duune? Du'aa ka'eera. Of ajjeese? Of ajjeese? Cubbulmaan namootaatiif jecha dhufee aarsaa ta'ee of ajjeese. Yesuus ni ajjeesa naan hin jenne Yesuus malee abbaan ni ajjeesa. Abbaan akka jedhu ana malee mee ilaala ana malee waaqayyo hin jiru. Annaan ajjeesa annaan jiraachisa naan madeessa jedha. Fayyaa siin Yesuus Kiristoos dhukkuba namanni fidaa? Abboomaa ati nama ajjeesuu hin dandeessu? Ati nama taanee nama siin jedhe waa'ee wansan ragara. Jechuun kan nama ajjeesa. ani namaan waraana yoo danda'e hafuura nama keessaa fuudhu san eenyu? Hafuura ajjeesuu hin dandeessu foon ajjeesta malee. Beeke sanaafuu ani jechuun danda'e waaqayyoon Yesuus dabarsee foon hafuura Yesuus kan fuudhe waaqayyoodha akka wangeela isin jettanitti. Waan jedhe dhukkuba kan nama fidu kan jechuun waaqayyo annaan madeessa jedha. Madeessu jechuun san dhukkuba adda addaa diziizii adda addaa HIV busee eenyu maal jedhan kan hunda koroona kan hunda Yesuus ni fide Yesuus fideemi. Yesuus tu fideemi. Yesuus hin fidu malee Yesuus hin fidu. Bakka Yesuus waaqayyoon tokko miti ameen deebiste tokko ta'uu hin danda'an. Waaqayyo hunda isaa fida. Tokko miti. Waaqayyo naan madeessa jedha. Yesuus ni madeessa. Ni madeessa. Madeessatti immoo sin nan fayyiseedha. Yesuus ni madeessa. In madeessa hin fayyisa. Dhukkuba paastorootaa fi kiristaana dhufu kan hunda Yesuus maaf fidaami? Dhukkuba isa kam? Dhukkuba jechuun gosoota dhukkubaan beekamu hin beektu biyya lafaa kanatti. Gosoonni dhukkuba baay'ee isaatu jiru. Okay kanaafuu Yesuus fidee moo hin fidne? In fidan fayyisa. Yesuus tu fidee miti dhukkuba Itoophiyaa busees HIVs gartee koronaa kanallee addunyaa baxaphate kana Yesuus maaf fideemi? Indeebise ariyo Yesuus ya seetan siraano. Aw lamaan koronaa eenyu fide? Hallelujah. Yesuus nama fayyisanaan jedhan. Yesuus maal? Akki jedhe geessee booda irratti ehee seetaan siraanoo. Hojii akkas Yesuus siraanoo jedhan seeban. Okay. Maari Yesuus aboo maal qaba jechuudha. Dhukkuba kana hunda qabidu dalagaan tun dalagaa seexaanaati jechuun jira. Namni abuumaa sirra dhufe jirana. Wallahi boqonnaa mure. Boqonnuma isin fidattanii ragaa isin irra baasan. Mee bakka takka dubbisi bakkuma feete mee bakka jaalattu boqonnaa takka baasi guutu dubbisi ragaa yoo achumaan boqonnaa saniin yoon gartee gaafii sitti hin uumneen. Anatti immoo. Eeyyeen bakka feete fidadhu mee. Ayyee bareedaadha. Dubbisi. Gaafii tokko si gaafadhu otoo dubbisiin dura. Amma waa'ee Yesuus ni dubbatamaa. Shaadaa jiru shaadaan bira jiru maqaa barreeffadhu ergadhume shaadaa jedhanii barreessaa. Oo xalaa salaamu alaikum. Na bira jira jedhaa barreessaa yoo. Taaptaa bira jira kana miliyoona 2 galchaa dafaa. Wayyoo. Jadi guutu. Amma yeroo amma shaadaa qabsiistan tokko dhaga'an ture. Muhammad ergamaa jalqabaatti ergamaa dhumaati jedhanii dubbattanii. Hin jenne akkas. Hin jenne Muhammad ergamaa jalqabaatti fi xumuraati hin jenne.
ergama xumuraati malee maal inni jetteerre? jalqabaatii miti. Muhammad ergama isaa ta'uu kan xumuraa ragaan ba'a. Muhammad booda ergamaan hin jiru. Ayyee kan jalqabaati kan xumuraatti ittanii gagalchiisaa turtanii Hin ayyee jenne hin jenne jedhamne. boon hin jenne akkas dhugaan jenne. Muhammad kun maan tokko Muhammad kun deebi'ee hin dhufa moo deebi'ee hin dhufu yookaanis immoo amma eessa jira? Abrahaamis, Waan an jedhu sin Museenis, gaafachuu barbaada. Salomoonis, Daawudis, Isaaqis takkaan isaanii biyya lafaatitti eega namni boqote hin deebi'u guyyaa firdiidhaatiif hundi ilma namaatu uumamni hundi seexaana dabalatee hundi isaa dhufa malee. Yesuus gana deebi'a waan hin du'iniif waan waaqayyoon isa baraaree dhufee ganaa du'a. Hin awwaalama ganaa dhiinni awwaala islaamni gana isa awwaala. Eenyu awwaaltu? Yesuusin. Lammatamu. Na hin duune duraan hin duune akka ibroota akka wangeelaa Maashaa. jettu hin duune. Du'eemi Yesuus. Yesuus Hin duune. du'ee du'aa ka'eera. Eenyu jedhe? Qolcheetu ka'e inni. Laa hin jedhu. Jijjigseet. Akka Du'a. gangalcha. Wayi. Eenyu jedhe Yesuus du'eetiin du'aa ka'ee du'a mo'adhee guyyaa sadii booda kana kuni bar waanuma gartee qaamni waan haasawu Phaawulos maan haasawu malee Yesuus ani du'eetiin du'a mo'adhee kan jedhu hin jiru. Isinumaatu Yesuus du'a mo'ate naan jettan. Eessa jedhamee du'a Abbuu mo'ate? Muhammad. Abbuu Muhammad. Hmm? Quraan wangeelota arfan hin deeggara dhee yaada. Wangeelota kam? Hin falmu. Wangeela kam? Wangeelota arfan. Wangeela hin jedhu. Arfan. Quraanni wangeela Quraan Tawraa Zabuur Injiil beeka malee macaafa kana hin beeku Quraanni. Wangeela arfan hin deeggaru. Maal deega akkam godhee deeggara? Maali wangeelota afran maal irraa qaba? Wangeela Maatiyos, Luqaas, Marqoos qoban qabu Quraanni. Yesuus Qubumaan hin qabu. deeggartu. Yesuus hin duune wangeela Ibroota keessaa seekanuu danda'a akka hin du'in akka waaqayyoon isa baraare. Seekannuu? Bakka Yesuus hin duune. Eh? An akka du'ee ka'e du'aa bu'ee ka'e iyyuu siin kenna. Ma ati naa kadhe ani akkan du'in hin seekanna. Quraanni kiyyaas hin duune jedha. Wangeelli keetillee hin duune jedha. Yoo waan ati du'eettee fidde ani hin duune jee fidde wangeelli kee warra kutee dhugaan ta'uu hin danda'u jechuudha. Eessa jira jettee yaadda Yesuus? Isaa miti. Wa Yesuus akkan du'in seekannuu dura. Amma Yesuus eessa jira? Hin erga Okay, dura si deebi'ee gaafin Muhammadin deebi'aa inaan jette Muhammadin deebi'u addunyaa kanarratti gaafa xumura the last day of the judgment qofa dhufa. Abrahaamis hin jiru hin deebi'u. Museen, Salamoon, Yisaaq hundi barattoota isaaniitti wajjin hin deebi'an. Guyyaa firdiidhaa xumura the day of the resurrection jedhanii guyyaa kaafamiinsaa san hundi uumamaa hundi ka'e waaqayyoon hin kaasa. Firdiidhaaf namni herreegaaf hin dhaabbata. Kaan gara ibiddaa kaan gara gartee jannata akkasitti deebi'a. Yesuus dhufee ganaa akka quraanatti illee jiraatee islaama irratti jiraatee bulchee hin du'a hin awwaalamaas. Hin duune immoo akka wangeelaatti akka quraanattis. Yesuus hin du'u tokkicha du'eera deebi'ee yeroo dhufutti Namaan mana na bilbiluu namootaa jira hundumaa warra isatti amanan hundumaa gara mootummaa isaatti fudhachuudhaan dhufa malee deebi'ee tokkicha du'eera. Ya Allah. Kanaafiyyuu wal caalmaan Yesuusii fi Bilbila na bilbilame. Dubbadha Dura ustaad du'ee wajjin fi waati dubbadha. dura du'ee fi hin duune tana mirkaneessime. du'ee du'aa ka'eera Yesuus. Macaafni kee yoo akkan du'in mirkaneesse yoo. Macaafni kam? Macaafni kee Keetu wangeelli meessarraa Yesuus hin duune jedhamee naa fidi. Bashaqaa akkan dubbisaa du'in. Ustaaz Shaadaa waan jedhanatti fakkaata. Ustaaz Bashaqaa kana dubbisaa dursame. Bashaqaa. Bashaqa. Nu obsi geettu takka. Bashaqa. Ayyeesh. Abeet. Nagaa si bakka. Ameen dachaa koo isiniif haa ta'u. Ameen. Shahadaa seetu qabachuu deema moo nama si bira jiruutu qabachuu deema? No, anuma. Tole. Yesus Kiristoos akka Waaqayyoo akka gabricha Waaqayyoo ta'e ni amantaa? Eeyyana namana. Ergama Waaqayyoo ka Israa'el qofatti ergame akka ta'e ni amantaa? Yaa. Inni nama akka ta'e, ilma namaa akka ta'e, akka ilma Waaqayyootii fi aaboo waaqummaas hin qabne ilma Waaqayyoon ta'e ni amantaa? Eeyyee hubadheen jira. Maashaallah. Akkan du'in akka walii deebi'ee du'oo ni amantaa? Eeyyana namana. Maashaallah. Haqaan gabbaramaan Rabbii tokkicha malee akka hin jirre inni sun isa hin nyaanne hin dhuyne hin dhalanne hin mul'anne
akka ta'e isa bukkee waaqni biraa tokko kan jirre ni amantaa? yaa Nabi Muhammad ergamaa dhugaa fi dhumaa ka addunyaa guutuuf ergaman sallallahu alaihi wasallam akka ta'e ni amantaa? eeyyana namana Maashaallah. nam sobaas Duraa keessa amantiin kee maal? namana maaliif wanti isin asirratti haasoftanii ragaa guutuu qaba waan ta'eef quraanarraa ragaa guutuu qaba wanti haasofta isin gaafatanii wanti deebii isin irraa dhaban tokko iyyuu hin jiru gatii ta'e namana Maashaallah. Duraa amantiin kee maal ture kiristaana keessaa? ortodoksiidha. Ortodoksii. Kanaafuu ammaan tana gara islaamummaadhaa gara rabbii tokkichaa dhufuudhaaf gara amantii uumama jalqaba irratti uumamtee dhufuudhaaf qophooytee jirtaa? Qophaa'een jira yeroo darbe immoo osoon ciisuu halkan keessaa abjoodhee yeroo lootti gara dhugaa akka deemtu amantaan islaamaa dhugaadhaa waan jedhu abjadhee ture namni waanuma yaadee abjata miti maal namni waan yaadee abjata bara waan yaade yookaan waan sammuu namaa keessa deemee waan jedhu abjata namni abjoodheen ture Ayyee. akka Koppliinki akkas qabdi. nama dhageessisa. Maashaallah tabaarakallah. Tole, amantii islaamaa gara amantii jalqabaa gartee namni irratti uumamu amantii haqaa fi dhugaadhaa tanatti dhufuudhaaf nama birrii siikannee jira moo khasiin lole, khasi sodaachise, khasi sossobee, ha dirqiidhaan takkaasitti heeruma dubartiis haa ta'u dhiiras haa ta'u islaamummaa qabadhu jee khasi giddisiise jira moo fadhinnaa keeti? Lakki namaaf jedhee nama sin sodaadhu namaaf jedhee amantii koo hin jijjiiru waan ofii koo hojjedheef gaarii soo ta'e na waliidhaan jaannatan galuu hamaa soo ta'e na hojiidhaan abiddatti hin gubatu nagatii ta'eef ani ofumaa koo beekin. Okay. Jechuun wayii Abdii Muusaa kuni keessaan sitti dubbatee si dirqee itti si sossobee takkaa'oo siin tuma sin dhiisu yoo islaamummaa qabatte wayii siin jedhee jiraa? Lakki isayyuu dheengaddan argee ergana dhufee sin dhageeffachuu irra guyyaa sadaffaadha. Xiqqoo ishee yeroodhaaf miidiyaa irraa badeen ture akkuma seeneen ani isin arguu jammare kanaaf namni akkasii tokko hin jiru. Maashaallah tabaarakallah. Tole hayyee. Abmuwaas jirtu? Abumuwaas? Abdii Muusaa? qabsiisaa ustaaz isinumti qabsiisaa. Jettanii hayyee. Ol Eenyu kan guddisa. oolu? Ol fuudhame. Habibi Ooyyee. Ol na fuudha gama isa. Ni dhaga'ama. ayyee Tole viidiyoo sittiin viidiyoo hin baasu wanti silkiin kee? miseensa na bira jira miseensa sagalee gadi qabadhee haasaara natti konkolaataa keessa. Okay. Viidiyoon isaa hin baasu kam Abdii? ولا أظن هذا الرجل الذي كان أول شهده أها. وغير صوته كأنه والله فهمت شوية اي والله بظن كذا بس حسيت. بالضبط أنا أعرفه بس ما أدري غير صوته ورجع بالجديد يعني. أعوذ بالله من الشيطان. أي وش نسوي؟ والله ما عرفت شيء. خلي ينطق الشاهد إن شاء الله. يلا أي قباخي توكيتشا كانت والقبي وريد خادر بالتنسوطة وريد خادر بتجر تنسوطة. طيب قباخي والقبدي هركاخي خمرقارة قبادي إيماسا والقبي مي Anaan jettu أيين قباخي خدي إيما والقبي. ishee waa al takka.
Sidimesti. Aye. Okay. Ashhadu Ashhadu an la ilaha an la ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu wa rasuluhu. huh? Abduhu Abdu wa rasuluhu. wa rasuluhu Wa ashhadu wa ashhadu anna anna Isa Isa Abdullahi Abdullahi wa rasuluhu. wa rasuluhu Ani ani keessa kiyyaan itti amanee keessa kiyyaan itti amanee qalbii tiyyaan dhugoomsee qalbii kiyyaan dhugoomsee arraba kiyyaan dubbadhee arraba kiyyaan dubbadhee haqaan gabbaraman haqaan gabbaramaa akka hin dhalle akka hin dhalle akkanillee hin dhalanne akkanillee hin dhalanne akka foon hin uffanne akka foon hin uffanne nama akka hin taane nama akka hin taane Allaha tokkichi kophaasaa akka jiru Allah tokkichi kophaa isaa akka jiru ha isa gartee bukkee jiru akka hin jirre ka isa bukkee jiru akka hin jirre waaqni isaan ala waaqa ofiin jaamu hundi soba akka tahe waaqni isaa ala waaqa ofiin jaamu hundi soba akka ta'e ragaa nan baha. ragaa nan baha Ammas ragaa nan baha ammas keessa kiyyaan itti amanee keessa kiyyaan itti amanee qalbii tiyyaan dhugoomsee qalbii kiyyaan dhugoomsee arraba kiyyaan dubbadhee arraba kiyyaan dubbadhee Nabi Muhammad nabi Muhammad gabricha rabbii fi garbicha rabbii fi ergamaa rabbii ergamaa rabbii kan dhugaa fi dhumaa kan dhugaa fi dhumaa addunyaa guutuuf ka ergaman addunyaa guutuuf kan ergaman gooftaa ilmaan Aadam akka tahe gooftaa ilma Aadam akka ta'e Iyyasuus caaluudhaa fi nabiyyoota irra hundarra caalaa ta'uusaa huh? Iyyasuus caaluu isaa Yesuus caaluu isaa nabiyyoota hunda caaluusaa fide dhufe nabiyyoota hunda caaluu isaa ragaa nan baha. ragaa nan baha Iyyasuus Kiristoos takkaa Ciisaan Yesuus Kiristoos takkaa isaan nama akka tahe nama akka ta'e ilma namaa akka tahe furtuutti kenne qulfiitti kenne nama akka ta'e ilma namaas akka tahe ilma namaas akka ta'e akka waaqan tahin akka waaqaan ta'in ilma waaqaas akka hin tahin ilma waaqaas akka hin ta'in gabricha rabbii akka tahe garbicha rabbii akka ta'e Israa'el qofatti ka ergame akka tahe Israa'el qofatti ka ergame akka tahe Israa'el qofattee ka ergame akka ta'e ragaa nan baha. ragaa nan baha dhufe sekondii 10 ragaa nan baha Maasha Allah. Allahu akbar. Fixattee jirtu obboleessoo. Maasha Allah. Baga rabbi islaamummaa irratti si deebise. Baga rabbi islaamummaa si waffaqe. كان يا سلام جزاكم الله خيرا أستاذ أمدي ربين بركاسين يا قدو سن الله الفاتحة جزاكم الله خيرا أبلا سكينة اللين جبادو إن شاء الله بإذن الله برمس اللي برد إسلام مان برمس فيتي قد أبدو إن شاء الله بإذن الله جرجرك أبات اللي أظن جرجرك أبدا تفكاتا
jarjala qabatte buute deemte inshallah yeroo biraa deebi'uu dandeessa galatoomii ulfaadhu rabbiin barakaa si haa godhu siin jenna ana dhufu welcome siin jenne jazakallahu khairan amma gara lallaba keessa deebi'a inshallah biidinillah namni shaadaa qabate yoo jala kana jiraate haaseenu isin gara lallaba keessa deebi'a جزاك الله خيرا أكاسي نحن نعرف أشكال هذا وأمثال هذا na'am Safuu dhaabboo. سمعتك صافي أنا تناوس ويتو صافي أتم توس كيس جرا أبو ماس شهادة تكا دنيا رنجرين قبسيسي أمس لم آديبو لما فاس آديبو لا نوري خلاص زادني قرا موضوع الى الموضوع يا شيخ الى الموضوع يلا والله الى الموضوع ايش اعطيت له صاروخ طيب اينوغا ابا چالتي للا بدمو نغان صفاته ابا چال أجان سني فاتا وسني نتسل اللبنان امو نسل امو بليز شهادان فيرا قيا مجيون سلغو يا شهادان قبل دفتتي سيني في رجنجرا او جي جي تي يا دفه ليلة الشهادة يا شيخ ليلة الشهادة هكا او يا ابو مشي انتم بيلمن مغوتي جي ويه نغاكي سني nagaa keenya yaa jijjii teenya guyyaa kana hirriba nu dhoowwite beellama guutte immoo beellama kee akkam jaawaatti hin jiru ani ganama kana maaliif wal taane jechi kiyya shahaada itti fufaadha tumaan jira jedhee bar ishi ayyee haala mimijjeeffadhu arraan tana shahadaa qabattu malee anuu gachiisee hin rafu beekadhu ganama naa beellama haala mijeeffadhu hin jiru wayee ammo mana qabsiisa chaarti ammo mana qabsiisa chaarti buusee jira dawaatti fufa okay shahaadaatti fufnuure ishi abbataalii dhiifama tana naan nyaata sin gabbuusa akkaan ayyee viidiyoos bay sitti ergeera natti mijitu waa viidiyoo aree fooxaa xiqqishoo kana mataarra godhi guyyaa kana akkasitti wanta naafidaa jedheenii dagatanii naafidaa jedheenii dagatanii dhufanii jawaatti hin jiru dubartoota faabira jira Haati koncinko. la jarjaran qaba jecha irti irra buusaa fi Okay. Ayye. Ayye kuma kee mirgaa ol qabe. ayye Ashhadu ashhadu an la ilaha an laa ilaaha illa Allah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna Muhammadan anna muhammadan Rasulullah rasulullah wa anna Isa wa anna isa Abdullahi abdullahi wa rasuluhu. wa rasul Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. wa rasuluhu Masha Allah. Haqaan gabbaraman haqaan gabbaraman Allaha tokkicha malee akkan jirre allaha tokkicha malee akkan jirre ragaan baha. ragaan baha Nabi Muhammad nabii muhammad ergamaa
rabbi ergamaa rabbii kan dhugaa fi dhumaa akka tahan kan dhugaa fi dhumaa akka tahan ni dhageessa jiji kan irra deebi'aa nabi Muhammad Nabi Muhammad ergamaa rabbi ergamaa rabbii kan dhugaa fi dhumaa akka tahan kan dhumaa fi dhugaa kan akka tahan dhugaa akka ta'an ragaan baha ragaan baha Yesus Kristos Yesuus Kiristoos takka Isaan takka Isaan ilma rabbiitii fi rabbiis akkan ta'in ilma rabbiitii fi rabbiis akkan ta'e gabricha rabbii fi ergamaa rabbiin Israa'elitti ergate akka ta'e gabricha rabbii fi ergamaa rabbii Israa'el qofatti ergame akka ta'e fi qofatti ergame akka ta'e ragaan baha ragaan baha maasha Allah tabaarakallah Allahu akbar fixattee jirta haganuma maal maasha Allah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar jijiin kuttee abdii sinti kiiloo alle softu obbo Musa softi elluunde ما شاء الله ما شاء الله الله أكبر بوزو علي Allahu akbar ما شاء الله Allahu جيجي ما akbar شاء الله بقى جمد بوليتيكي يا جمد نجرا Allahu akbar بقى ربسي جمد شيء ما شاء الله ما شاء الله الله أكبر إن الدنيا أستاذ سبوسر باي كمنا واتكر أكون جرو نموت هيدو akka جرا نجرا نموت هيدو جرا ante نمون alle lakkaana ante shishe الله sila والله shaadaa jijii tana amaariffaan qabsiisuun narra jiraata ture garuu dhumte أمارفة كنا ما jijiin دي kuttee أستاذ nageetti sillaaseen kufte يجي كذا لازم كاتا كنت برا الرجل زبادي بله jijii laa ilaaha illa Allah الحمد jijiin لله bar warra mana kanaati wayyee jijii teenya baga rabbiin kiyya si waffaqee baga rabbiin si بقى milkeesse جمدتي والله wallahi baga gammaddee rabbiin kiyya sabaata siif haa kennu amiin amiin sidqii istiqaamaa rabbiin siif haa kennu insha Allah silauga waan obbolootaaf dhaabnu atillee kuma qabda ani gabaabseetumaan hunnoo wanneen si dhaamu barnoota keetti xiyyeeffadhu sabaata qabadhu rabbii kee kadhadhu yeroo hunda hiriyaa gadhee fi hiriyaa gartee duraanii hunda lakkisi insha Allah hidhata rabbii keetii wajjin godhi hiriyaa gartee rabbi sodaatu akkaatu isaa ibduwaan si dhaama fixadhe jechuma lamaan kana galatoon baga gammaddeen ullee gammachiifte rabbiin isiif gammadeera itti fufaa ustaz munzee والله دامسا بريداس ني دامتني جتني يا جيجي أكما إنجداسن أكما ملكيتي تسجبيك كان لكسين تسايون لكسين أكما كانت تسجبايتي مالو جناني نموني هدون أكبوبي أولي كبوبي سن هدون موتا جران كان ينيو مالي بريفما ولرا سكرين شوتي كو غرتني وكوبي كو غرتني مارينا كانت إسلام ما نكانت بنتنا كانت دكان كانت إفتح كانت جاني أولي قددي من namoota akkasii kan akkuma tasgabbii keetii sanitti tasgabbaa'itti ilaali sii galee namoota waan tokko tokko si gaafachuu barbaadan kunooti meedaan taphaa asii kottuu jedhiin asitti affeeriin sii galee dabalataan ammoo isaanii jechuudha.
adaraa yeroo hunda irra deddeebi'anii isin hima adaraa itti galtanuufaa yeroo kaan akkasitti isin himi jechuu dhiisuu danda'a waan ta'eef yeroo tokko tokko qofa yeroo muraasa jechuudha gara tiiktookii osoo dhuftanii jettanii gaariitti fakkaata irra hedduu osoo barumsatti xiyyeeffatanii sababni isaa yeroo muraasa gidduutti waa guddaa bartu kanaafuu barumsa irratti xiyyeeffadhaa rabbi siif haa laaffisu haala hunda rabbi siif haa mijeessu rabbiin si qajeelchee nama jaallattuuf nama si jaallatu maatii kee hundumaa rabbiin siif haa qajeelchu akkasii ani dhaamsa biraadhaa waan si dhaamuun qabuu jajjabaadhu baga gammaddee illee si gammannee jirra jabaadhuun siin jedha maqaan ammoo maqaa warra jettanu maqaa yoo fedha see ta'e yoo jijjiirachuu barbaade jijjiiratti yoo jijjiin maqaa isa kana miti maqaan callistee akkas godhatte malee maqaa ni qabdi. Sana Jiji baga gammadde baga Qilleensaati wajjin gammadde adeemu dhaamsa si dhaamaniiru baguma gammadde jechuudhaaf an seene. Eebbifadhaa galatoomaa eebbifamaadha. Jazakallah khairan. Maqaa kan Abbaa jedhamuuf Taalii. immoo maqaan Yerus kan jedhu qilleensuma wajjin adeemuusaa sanillee fedhu husniidhaan jaalladhaan. Husni. MashaAllah. Husni. Bareedaadha haa husni. Husna dhanni billaahi. Husni jechuun bareedaadha. Hedduu bareedaadha husni. Tola rabbi siinaaf maqaan kee nu hundaafuu tahee jira. Abbaa Taalii jirtaasaa? አለሁልሽ ወንድሜ። Ani duba wanti meenaan jecha shiin itti dabalte haalle shiin ta dhalaati jaan. Gammachuu ta'e waadaami. afaan iccannoon gallee bari jijjiinii nama ganaa nuu fuudhamuu danda'udha. Bara nama sammuun guddaa, nama yaada dheeraa, nama mul'ata gaarii qabu, nama waa hubatu. Ajaa'iba nama ajaa'ibaati bara. Ajaa'ibaadha nama akkasiiti isheenii. Rabbiin shahaadaa isheedha, shahaadaa haqqii, shahaadaa dhugaa, shahaadaa kan warra milkaa'e wajjin kan ishee milkeessisiisu rabbiin isheedhaaf haa taasisu. Jabaadhu, baradhu, biyya lafaa kanarratti carraan lama deebinee jiraachuu hin jiru. Carraan barachuutii fi waan barannetti hojjechuu utuu biyya kana jirruuti. Biyya lafaa. Gateettii namaatti baatamte yookiin konkolaataa dudduuba piikaappii wayira teessee yoo carraan isa si gahe. Iddoo walaaxeenaan lammata addeebitee qormaata qoramuu malee dhaqxee baradheen dhufa hojiin hojjedha si waaqessa yerootti itti jettu hin jiru biyya lafaa kaarraa deeman. Shubbisuu miti, dhiichisuu fooricuu miti, barattee dubbistee rabbii tokkichatti yeroo itti amantu sa'aatii kanadha. Kanaaf dhiichisaa fi shubbisaa fi kolfa tapha waa hunda keessaa baate barnoota diinii islaamaa barnoota amantii irratti jabaattee barachuun siif dhaama obboleessa tokkotti. Rabbiin si haa milkeessu biyya lamaanittu akkasidha warri haftan hundumti keessan carraan isin itti fayyadamtanii bor jireenya bara baraa jireenya akiraa jireenya bareedaa galtan carraan isaa eessadha ammatu jirtaniiti ammadha amma saatii kanatti. Kaleessi darbeeran deebi'u bor gahee geenyeef gahuu dhiisuu keenya hin beeknu saatiin itti fayyadamuu qabnu saatiin itti barannu saatiin itti waaqeffannu saatiin rabbiin gabbarru saatii itti qara'uu dandeenyu saatiin itti barachuu dandeenyu saatii amma jirru keessa yeroo keessan itti fayyadamaa hundumti keessan inni musliima taatanii jirtan muslimummaa keessan keessatti jabaadhaati baradhaa. Warri musliima hin ta'in utuu musliima hin ta'in anaaf utuu hin ajajamin biyya lafaarra duuta akkasiin qaqqabee akka du'an addunyaa kaarraa hin deemne ni kassartu ni salphattu dhuftanii jaa rabbiin. Kanaaf salphina addunyaa akira namni bahuu irraa hafuu barbaade amma akka ijoollee kanaatti dhufee laa ilaaha illallah rabbii tokko malee Allahi tokkicha sana alatti wanti waaqeffatu gabbaramtu hundu soobaadhaa hin jirtu jedhaati kottaa dhugaa baha karaan jannatatti hin galan kanadha. Jabaadhaa warri jettanii jirtanis hiika isaa sirriitti baradhaa. Laa ilaaha illallah jechii jedhu shuruuxa 7 guuttachuu qabdi. Shuruuxa 7 isheellee jabaadhaa baradhaa. Beekuu, dhugoomsuu, yaqiina qabaachuu, shakkii irraa dhabuu, beekumsa shakkii keessa hin jirre shakkii namarraa deemsisuu dandeessu sirriitti beekuudha.
rabbiin tokkicha isbaataa fi maannaw nafii isa sirriitti beekuudha. Kana irratti jabaadhaati saadiqan min qalbii jedhe qalbii keessan irraa sirriitti rabbii tokko malee hin jiru jedhaati. Ka'aa isa sana iddoo sana qalbii keessan keessa kaawwadhaa. Wantoota xuraahaa fi moofa'aa jedhamu wantoota shubahaata wal fakkaatu qalbii keessan keessaa baasa. Kanaan jannata galtu. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الله أكبر الله أكبر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبو معاذ جرتو أبو معاذ أستاذ أبدي جرتو أوكي إنجراني ساعة قلتوما حسني نمتين سي نما قرتي سي فلالا ما نمني أبليتي تنيتن أو namni gartee ofitti qabe amaanaa tana irratti fudhatee namni barsiiftan. Ustaazii mucayyoon takka ni jirti si barsiisan jettu. Islaamadha isheen. Yoo akka isheen immoo nan barsiisne ta'e dhufeetiin isheetti naan jettee turtarra guyyaa qabadheetiin dhufa jedhee. Okay, hayyee gaariidha. Hayyee jabaadhuugaa nama nuti beeknu dhiiroo Filatoomaa ulfaadha. nama garee shaadaa tana Asuma asirra jala dhufu asuma jala taa'u. mee eenyu lakkoofsa takka takka fanni as jala jirti amma beekuu qabna amaanaa teenya ni gaafanna isiidhaasi nama ni intana gaafanna. qoya Aishaatti Feetanuu kennina sitti ustaaz beekama ayyee. nama biraa kennina qoya sin namni sunillee haa barsiisu sunis haa barsiisu amma nama biraa kennina qoya mee Aishaa jirta Aishaa amma Aisha magara Abubakar takka Aisha Aishaa takka Faayoo Adam nama beeynu godha akkas wayya anaaf kenna Aishaa reefu sana Aishaa Ayyuubii yoo jiraatte mee Aishaa Ayyuub gara mawdu'aat deebina inshaallah daddafaati ijoolleen shamarranii keenya warri sirritti si beeynu yalla daddafa yoo Aishaan as jala hin jiraanne bilbila kee keessaan na ergi anaatu Faayoodhaan walitti kana tole. Yaasin amma injiran sin qaasi injiran ijoollee hedduu jiran as jala daddafamee warri sin beeynu nuti barsiisaa sin beeku anaaf naa kenni sin beeksisillee Takka Jamiilaa takka kanni. naa kennaa hin jenne isinillee emoojii ol darbuu jirti malee nama fedhii qabu barbaadna. Awoo nama fadhii qabu naatu walitti kannaa fi dhiisi khalaasisi. Anuma irra dhiisi naa walitti kannaa fi Faayoo.